Jartiin takka manarraa fagaatee deeminsi eegalte sokkaa jenna jecha afaan Oromootiin. Kana manguddoon ollaa isii jirtu gortee maal jettiin komii dhiyeessiti waa'ee jaarsasii. Jaarsa kiyya kun hedduu jechaan na miidhu jira. Jechi saasan mana keessa na jiraachisuun dhorkee jiraati. Yoo arraan tanatti dawaa naaf hin laanne ani mana sanitti hin deebi'u. Sokkaan deemaa jettee manguddoo kanatti himatti waa'ee rakkina jaarsasii. Kana manguddiinis maal jaa manguddichi yaa ilmootiyya kuni rakkina hin qabu. Kana jettee manarraa fagaattee bultiitiin hin balleessin. Hadaraa hin deemin qoricha yookaan dawaa xiqqaa tokkoon siif qaba. Dawaa kana yoo fudhatte rakkina keetiif furmaata ta'a jaan. Ammoo waan si ajjeenu takka bishaan shiggii leetira lama fidii hoottuu jaan. Bishaan shiggii leetira lama fiddee dhuftee itti kan itti jaarsa kana. Manguddichi bishaan kanarraa fuudhee banee gubbatti hasaase achi siqee irratti hasaasee cuqqaalee itti deebise jechuudha. Hogguu bishaan kana isii harka kaayee maal jettiin bishaan kana yoomiin itti hannaa guyyeetti hoggumee qaan jaarsa kiyya kana obaasaa jettee gaafii gaafatte. Lakkii jaan bishaan kana isa san obaasuuf osoo hin taane jaarsa kiyya obaasuuf osoo hin taane bishaan kun siif dawaan isaa nuti qoricha hoggoruuf deemnuu fi jaarsa kiyya osoo hin taane sin wallaanuu deemaa jaan. Naaf hin galle mee naaf ibsattee gaafatte. Hogguu jaarsa kee yaa'ii eegale manatti hogguu jaarsa kee jecha hamaa gurratti hin tolle darbatuu eegale hadaraa bishaan kana bichikkoo qiciitii afaan hin naqadhu hin liqimsin asuma qabii taa'e jaan. Dawaa kana fudhattee manatti galte jechuudha. Manguddichi siif kana bishaan mana qabattee mana galti. Hogguu jaarsi sii ol seenee mana jecha adda addaatiin isii komachuu eegale. Jecha hamaadhaan isiin afaan bahuu eegale. Waan gurraaf hin tolle gizee isiitti dubbatuu eegale. Akkuma manguddichi sii hime sanitti bishaan san waraabdee birciqqonneeti afaan hin naqatti. Osoo hin liqimsin afaan keessa qabdee teestiin. Jaarsi sii haga iyyuu haasawa adda addaa kan gurraaf hin tolleen isii gizee jeeqe booda tura keessa calja ni qabbanaa jechuudha. Wanni kun guyyaarraa guyyaatti fooyya'aa dhufu jechuudha. Jaarsi sii ol seena mana jecha adda addaa kan gurraaf hin tolletti dubbata ni lolaan arraba yookaan jecha gurratti fudhatamuu hin danda'amne isii afaan bahaa isiin caljetti bishaan afaan dhiqatte. Hogguu wanni kun turaa dhufe maaltu argame jechuudha. Hariiroon isaanii bifa gaariitti achi bahaa dhufte. Wal toluu eegalan. Isaanitti nageenya uumaa eegale. Maaliif jaarsinni haasawa isiin caljettee dhaggeeffatti. Kana booda irratti mana baatee manguddicha bira dheetti. Arraan tana waan si dhufeef yaa kabajamaa ollaa kiyya galataaf hin dhufeetteen bultiin tiyya toltee jaaramtee qaceeltee jirti. Dawaa ati naa kennites qaceellottiin fudhachuu jira. Garuu waan si gaafadhu bishaanaan si kanne san keessatti maali dawaan ati neeti san hasaasiin ati gooti san maaltu keessa jira iccitii san naa himeetti isa gaafattee jechuudha manguddicha kana. Manguddichi maal jaan dhagayaa ilmootii bishaan san qulqulluu atuma akkuma ati akkanittiin sitti deebisee ani waan itti qaree hin jiru waan itti naqees hin jiru. Ergaan maali jennaani hogguu jaarsa kee haasawu yoo ati afaan kee walitti qabtee caljatte namni tokko gizee tokko yoo usee waldhabbiin isaanii daangaa hin dabru jechuudha. Hadaraa isinis namni bultii keessa rakkoo qabu. Hariiroo keessatti rakkoo adda addaa isaa qunnamee jiru. Hogguu iyyiinsi dhufe jeequmsi dhufe tokkoon keessan bishaan afaan naqadhaa laalaa furmaata argama. Galatooma.